Hello, ashama akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii kiyya bakka jirtanitti nagaan koo kabajaa isin haa qaqqabu jecha har'as barannoo tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Viidiyoon kiyya yookaan barannoon kiyya har'aas faayidaalee iimeeli akkaawunt hedduu tokko tokkoon kaasuudhaan namni bilbila keessattuu bilbila androidii qabu kamiyyuu haala kamiin Google yookaan iimeeli akkaawunt fayyadamee faayidaalee hedduu yookaan danuu ta'an irraa argachuu akka danda'u waliin ilaalla. Waa hedduu akka irraa baratanii fi irraa fayyadamtan abdii guddaan qaba. Warri chaanaalii kiyya kanaaf haaraa taatanii viidiyoo kiyya kana reefu ilaalaa jirtan chaanaalii kiyya subscribe, laayikii fi kooment akkasumas viidiyoo kana sheer gochuudhaan isinis irraa baratanii hiriyoonni keessan akka irraa baratanii waa hedduu argatan akka naaf taasistan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Gara barannoo keenya har'aatti yommuu ceenu akkuma beekamu iimeeli akkaawunt yookaan Google akkaawuntiin faayidaalee hedduu qaba. Haala itti fayyadama hawaasa keenyaa yoo ilaalle hedduu laafaadha jechuu dandeenya. Google akkaawunt yookaan iimeelii namni keenya hedduu kan itti fayyadamu sooshaal miidiyaalee adda addaa kireet gochuudhaaf akkaawuntii hedduu banuudhaaf akka yuusarneem yookaan immoo foon adreesitti itti fayyadama. Kanaan irratti dabalatee immoo faayilota adda addaa waliif daddabarsuun sheer waliif gochuudhaaf itti fayyadamuu danda'a. Garuu faayidaaleen iimeeli akkaawunt hedduu danuudha. Kanaafuu tokko tokko mee kaasnee waliin ilaalla. Calqaba irratti appilikeeshinoota adda addaa bilbila keenya irraa jalqabuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf akka argaa jirtan kana appilikeeshinii Play Store kan jedhu jira. Bilbila keenya hunda irratti kan jira. Fakkeenyaaf Play Store kana irratti otoo kiliik goone Play Store kanarraa appilikeeshinii kamiyyuu daawunlood goonee bilbila keenya irratti ittiin fayyadamuudhaaf dirqama Google kan iimeeli akkaawuntii dirqama nu barbaachisa jechuudha. Iimeeli akkaawuntii otoo hin qabaatiin appilikeeshinii kamiyyuu weebsaayitii yookaan immoo weebsaayitii Google kanarraa buufachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu appilikeeshinii nuti bilbila keenyaaf yookaan nuti ittiin fayyadamuuf barbaannu kamiyyuu daawunlood goonee ittiin fayyadamuuf dirqama iimeeli akkaawuntii qabaachuu qabna jechuudha. Akkuma argitan kun akkaawuntii kiyya asirratti akka ilaalaa jirtan iddoo kanatti akka ilaalaa jirtan akkaawuntii kiyya kan iimeelii haala sanaan akkaawuntii keenya saayiniin erga jennee booda kan Google Play Store irraa appilikeeshinoota hedduu kan daawunlood gochuu dandeenyu jechuudha. Kanaafuu iimeeli akkaawuntiin faayidaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf haaluma kanaatiin faayidaan isaa inni guddaan kana jechuudha. Inni lammataas fakkeenyaaf bilbila keenya irratti Google Drive jira. Appilikeeshiniin kun bilbila noormaalii bilbila namoota bilbila androidii fayyadaman hundarra jira. Kanaafuu Google Drive kanarratti iimeelii qabaachuu keenyaan qofa firii meegaabaaytii 15 nuuf kenna. Akka ilaaltan stooreejii fakkeenyaaf iimeeli akkaawuntii waan hin qabuuf giigaabaaytii 15 firii stooreejii naa kenna jechuudha Google. Kanaafuu fakkeenyaaf hanga yoonaatti kanan itti fayyadame keessaa giigaabaaytii 15 keessaa parsantii 8 qofan itti fayyadamannis giigaabaaytii 1.3 akka jechuudha akkasirratti kan ibsaa jiru. Kanaafuu iimeeli akkaawuntii waan qabnuuf qofa Google Drive fayyadamnee firii ispeesii giigaabaaytii 15 haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin faayidaan hedduun Google qabaachuun keenya nu fayyadu bilbila keenya irratti OneDrive kan jedhamu jira. OneDrive jechuun sooftiweerii kan Maayikiroosooftiiti. Maayikiroosooftiitu tolchee fayyadamtoota isaatiif giigaabaaytii 5 firii ispeesii kenna jechuudha. Akka argaa jirtan kana giigaabaaytii 5 firii ispeesii fayyadamtoota isaatiif laata jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin firii ispeesii stooreejii hedduu bilbila keenyaaf argachuu dandeenya jechuudha. OneDrive jechuun akkaawuntii Maayikiroosooftiiti. Kanaafuu Maayikiroosooftii kana fayyadamuudhaan Google yookaan immoo Maayikiroosooftiin aapni Maayikiroosooftii kana tolche fayyadamtoota isaatiif karaa OneDrive kanaatiin firii ispeesii meegaabaaytii 5 kenna jechuudha. Kanaafuu kana fayyadamne firii stooreejii hedduu argachuu dandeenya, waa hedduu irraa fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu akka bilbila kiyya kana irratti argaa jirtan
giigaabaaytii 5 naaf kenname keessa haga yoonaatti parsantii 69 fayyadameera. Almost akka asirratti ilaaltan giigaabaaytii 3.47 jechuudha. Kanaafuu haala kanaan faayidaalee Google hedduu beeknee waa hedduu irraa barachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin ammas Google faayidaalee email akkaawuntiin keenya qabaachuu nuuf kennu keessaa inni kan biraa YouTube chaanaalii YouTube tokko banannee ittiin tajaajilamuuf gara YouTube'itti seenuuf illee dirqama maal nu barbaachisa jechuudha. Email akkaawuntii banachuu qabna jechuudha. Email akkaawuntii kun qabaatiin wanta biraa fayyadamuu yookaan chaanaalii YouTube kamillee banuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin faayidaalee Google yookaan immoo email akkaawuntii nuuf kennu beekuu qabna jechuudha. Dabalataanis immoo akkuma beekamu bilbilli keenya sababoota adda addaatiin nu jalaa hatamuu danda'a. Kanaafuu bilbilli keenya illee yeroo nu jalaa hatamu haala kamiin argachuu akka dandeenyu Google mala guddaa nuuf kenna. Innis bilbila keenya appilikeeshiniin Find My Phone jedhu jira bilbila kamirrattiyyuu. Kanaafuu appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan appilikeeshinii kana akka ilaalaa jirtan Find My Mobile kan jedhu jira. Appilikeeshinii bilbila keenyarra jiru kana fayyadamuudhaan illee seetingiiwwan barbaachisu hunda guunnee iimeelii keenya erga galchinee xumurree booda Googlein yookaan immoo iimeelii kana yookaan immoo abbaan bilbila kana oomishe iimeelii keenyaa fi GPS fayyadamee bilbila keenya eessatti akka badee fi eenyu harka akka jirullee haala salphaatiin sakatta'ee isin biraan gahuu haalli itti danda'u jira jechuudha. Kanaafuu faayidaaleen email account yookaan Google account fayyadamuu waa hedduudha jechuudha. Akkuma duraan isiniif ibsuuf yaale YouTube accountii yookaan chaanaalii keenya illee banachuudhaaf dirqama email account nu barbaachisa jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan kun chaanaalii kiyya banachuudhaaf dirqama maaltu na barbaachisa? Email account na barbaachisa jechuudha. Kanaafuu haalota kana beekuu fi ittiin fayyadamuudhaan waa hedduu akka irraa argattan abdii guddaan qaba. Karaa biraatiin illee ammas even maps kan jedhu jira Google application dhuma yookaan immoo branch kanuma applicationii yookaan immoo applicationii Google oomishe keessaa tokko maappiinis. Kanaafuu maappiiwwan adda addaa illee ittiin fayyadamuudhaaf seeraan email accountii keenya access gochuudhaan seeraan haala gaariidhaan ittiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu faayidaalee email account yookaan Google account qabaachuun qabu hedduu waan ta'aniif isaan kana barachuudhaan yookaan beekuudhaan waa hedduu irraa argachuu dandeessu jechuudha. Karaa biraatiin email account yookaan Gmail account waan qabnuuf qofa dhaabbileen meeshaalee elektirooniksii hedduu qopheessan maamiltoota isaaniitiif dabalataan memory space yookaan immoo free space backupidhaaf fayyadamu maamiltoota isaaniif kennu. Fakkeenyaaf bilbila kanan itti fayyadamaa jiru Samsungidha. Mee seetingii keessa gallee haala kamiin isaarraan illee dabalataan free space hedduu akka argachuu dandeenyu waliin ilaalla. Dura seetingii keessa galla. Seetingii keessa erga gallee boodaaniif kanan fayyadamaa jiru Samsungidha. Samsungiin maamiltoota isaaniitiif cloud kan jedhu jira. Cloud accounts kan jedhu jira bilbila kiyya irratti seetingii irratti. Cloud kana keessa yommuu seenu cloudiin kuni giigaabaaytii 5 giigaabaaytii akka asirratti argitan giigaabaaytii 5 free space naa kenna jechuudha. Wantan email account yookaan immoo Google Gmail account wantan qabuuf bilbila kiyya faana walitti hidhuudhaan giigaabaaytii 5 naaf kenna jechuudha. Kun immoo faayilota adda addaa backup gochuudhaaf meeseejiiwwan contact addressiiwwan garaagaraa backup gochuudhaaf ittiin fayyadamna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fakkeenyaaf akkuma ilaalaa jirtan parsantii 7.8 qofan angoonaatti backupidhaaf ittiin fayyadame. Kanaafuu parsantii hedduutu na hafaa jechuudha. Kanaan haala kanaan wantoota kana seeraan iimeelii waan qabnuuf qofa faayidaalee hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin duraan waa'ee YouTube chaanaalii illee isiniif kaaseen ture. YouTube chaanaalii tokkollee subscribe gochuudhaaf viidiyoolee like fi akkasumas comment gochuudhaaf illee dirqama maal barbaachisa jechuudha.
email akkaawuntiin dirqama nu barbaachisa jechuudha. Faayidaalee iimeeliin qabu yookaan jiimeeliin qabu akka hedduu barattan abdiin qaba. Kanaafuu iimeel akkaawuntii kanaan fayyadamuudhaan faayidaalee hedduu argachuu akka dandeessan abdii guddaan qaba. Kanaafuu haala kanaan waa hedduu irraa argachuu dandeessu jedhee sanan amana. Viidiyoo kana yoo jaalattan chaanalii kiyya sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo kiyya kanas sheer gochuudhaan akka hiriyoota keessaniif geessisanii irraa baratanii fi hojiitti kanii bu'aa hedduu akka irraa akka argatan akka naa taasistan kabajaan isin gaafadha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Nagaan naaf ta'a.